Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo ta musliimaa ka kiristaanaa ka waaqeffataa ka beentee ka ekaliyyoo hundumtu baga jiraattan biran tarin beekumsa jabduudha. Gaafii tiyya sanas naaf deebiftanii isiin maal seetan soddaan sadii soddaa soddichaa fi soddattii soddaan ka akkamii soddichi ka akkamii soddattiin ka akkamii jedhee yoo isin gaafadhe soddaan kamii soddichi kamii soddattiin tamii deebiin haa deebistu mee deebiin haa yaalaa tole egaa osoo hin caqasin deebii yaaltu jechuudha. Ani gara deebi'a soddaa ka jedhamu soddaa ka waggaa keessatti yeroo takkatti yeroo ramadaanaa warra soddaatii dhaqu yookiin warra soddaa dhaqu warra intala irraa fuudhe fixaara jedhama wadaati wanni yeroo san dhaqan fixaara qabatanii dhaqan jechuudha. Yeroo ramadaanaa waggaa keessatti al takka. Lammaffaa soddichi hoo kam yoo ka jettan taate soddichi kan warra soddaati mana ijaarsa isatu nama fidaa haamaa isa dhaqaa qonna isa dhaqaa facaasaa isa dhaqaa hojii kamiifuu soddaa kiyyannaa bilbila ebaluukii akkana rakkadhe kootu soddaa maal jedhama soddicha jedhama. Yoo namni arge soddicha warra abbaa ebaluuti soddichi illee dhufaa jira jedhaniin sinii galee soddichi dhufaa jira jedhaniin ta itti aantu soddattiin ta akkamii ta warra soddaatitti galte. Fakkeenyaaf warra irraa fuudhe sanitti lafa haa kennanii fi mana haa kennanii fi hooma kennaniif illee kennan ka achitti galu soddattii jedhama. Akkamitti soddattii jedhama? Fakkeenya haa fudhannu isiin tuni intalti inni fuudhee achitti gale sun obboleeyyan qabdi yookiin obboleeyyan kunniin lafa warri haadhaaf abbaan isii kennite kanaaf jecha inaafuu danda'anii isii jibbuu danda'anii isii tana hin jibbanii yoo jibbanii jedhan isii tanarratti wal gahan jechuudha. Isii tana waan jibbaniif yoo qe'ee warra soddaatitti galte intalti heerumtee dhuftee qe'ee warra soddaatitti yoo galte hin jibbamti jechuudha. Sababa maaliiti? Nyaannaa isiin achi nyaattu san ilmaan isii achi nyaattu saniif jibbiya namni yookiin obboleeyyanuma isiitu jibba. Sanirra maal jedhaniini soddattiin takka asi galteetiin namittiin asitti nu durarti. Erga fuudhee danda'eetiin hin horanne asitti ofitti galchinee soddattiin takka ganamaa galgala asiin nu caqacca ittiin taloon fuudhee gara dabarsa yaa dabarsu haadha abbaan soddattii tana mala itti laala gara ooftanoo faanurraa yookiin asitti duuti waan akkasii jedhaniini. Kanaaf soddaan sadii jedhama jechuudha. Soddaan kun sadii tokkoffaan soddaadha lammaffaan soddicha sadaffaan soddatti. Soddichi kabajaadha sodaadha. Kabajaadha sodaadha. Kabajaan eegama gaafa inni dhufe ka ardiif samitu urgaami simbirri gubbaa warraati irra baatu urgarraa gaafa dhaqeessaan hoolaa fidee shukkaara buna maal fidee soddaatii jalaa kaasee haga gubbaa uffisee haala saniin fida jechuudha. Sinii galee kanaaf soddicha jedhama. Lammaffaan immoo tokkoffaan soddaadha lammaffaan immoo soddicha ka jedhamu akkuma isiniin jedhe ka ganama galgala warratti fiigee warraa qotu warraa haamu warra waan hunda godhu inni soddicha jedhama. Inni sadaffaa immoo soddattii jedhama jechuudha akkuma isiniin jedhe san. Innaa waan akkasiiti yoo isinitti tole like share yuutuubii subscribe tiktok filaw galatoomaa isin jaaladhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu hanga kabiraati waliin dachaanutti.